ko guutuudhaan galata siif nan galcha yaa waaqayyo waaqayyoolii durattis jedhe waaqayyoolii durattis kan jedhe adoon jedhe jechuudha. Yesuus Kiristoosin bakka inni lafa irratti adooniidha malee waaqayyo miti jechuudha. Kan biraa daanyoliidhaan maal jedhama waaqayyo jedhamaniiru. Hattuun sun yoo argamuudhaa baatee jedhani nama hate sana yoo argamuudhaa baate hattuun sun abbaan manichaa imaanaa ollaa isaa sanitti harka isaa hin buufne yoo ta'e gara waaqayyootti haa dhiyaatu. Gara waaqayyootti haa dhiyaatu kan jedhu wada daanyaa yiqrab jedha. Elohim jedha afaan Giriikii isaa. Kanaafuu daanyoliidhaan waaqayyo jedhamanii jirani. Waaqayyo waan jedhamaniif jarri waaqayyo kadhataman sana jechuudha miti jechuudha. Kan biraa firdi kan faradudha jette Yesuus Kiristoos. Firdi sana kan naa kenne eenyu jedhe ofii keeyyuu dubbiste firdi sana abbaatu naaf kenne. Firdiin abbaan kenne naafi sila ofii iyyuu hin qabu kan namaa kenne kan namni biraa faradi jedhe noo faradi itti sookee waan tokkodhaa miti jechuudha. Firdi kaameraatti qabi bilbila kee kaameraatti qabi bilbilatti qabi. Kanaafuu firdii kan akka faradu naa kenne eenyu waaqayyoon naa kenne waaqayyo firdii kenneef ta'a inni waaqayyo miti jechuudha. Tole inni waaqayyo miti jechuudha. Maqaa kootiin kan kadhattan ani isiniif hin taa'isaadha. Maqaa kootiin kan kadhattan malee anaa yoo na kadhattan hin jenne na kadhadhaa hin jenne Yesuus. Innyaa koo isa kadhachuu fi maqaa isaa isa kadhachuu ammaalaaji moo kun laayyaal ammaalaajiidha jechuudha. Maqaa kootiin kan kadhattan annan godhachuun isin maqaa kootiin na kadhannaan ani moo dhaqeen isinii taa'isaa waaqayyo bira isinii dhaqa ammaalaaji moo hunuunu akkuma Roomee keessatti dubbatamee jiru jechuudha. Ammaalaajiidha kadhataadha gidduu waaqayyoof nama dhaabbate kan kadhatu malee waaqayyoon anaan na kadhadhaa hin jenneen jechuudha. Bakka kamittuu nan argama kan jedheedha Yesuus Kiristoos bakka kamittuu nan argamaadha. Lakki Yesuus takka bakka kamittuu argameen beeku yeroo lubbuu isaatiin jiraatutti yeroo iddoo kana jiru iddoo kana moo hin jiru yeroo as jiru as immoo hin jiru jechuudha Yesuus Kiristoos malee bakka kamittuu argamee asittis bakka hundaatti hin argamne. Kanaafidha bakka maxinoo sana nan dhufa isin deemaa jedhee wanni inni bakka maxinoo guyyaa maxinoo sana irbaata nyaachuudhaaf jedhe kootti waliin deemnaan ani yeroo foon keenya nan dhufa deemaadhaan otoo achi jiraate maal gochaa nan dhufa deemaadhaan hin jedhuuni ture. Kanaafuu Yesuus bakka hundatti hin argamu bakka hundatti argame nan dhufa deemaan jedhuun ture. Ishi kan biraa abbaa dhiifamaatii jedhe kan biraa abbaa dhiifamaatii Yesuus Kiristoos. Abbaa dhiifamaa wanni inni ta'e tokko hin jiru Yesuus Kiristoos. Wanti inni dhiifama kennu tokko hin jiru. Wanni inni dhiifama kennu akka inni cubbuu namootaa dhiisu isaaf kennamee jira jechuudha. Cubbuu dhiisuu kan jedhamee dubbatame waa'ee cubbuu dhiisuu irratti Maarqos Wongeel irratti maal jedhee ilma namaatiif cubbuu dhiisuun akka isaaf aangoon kenname beekaayyuu jedhe cubbuu dhiisuutu isaaf kenname malee waan biraa wanni isaaf kenname tokko hin jiru jechuudha. Eeshi. Kan biraa gooftummaa Yesuus Kiristoosiin waan nagoolisa keessaa gooftummaa Yesuus Kiristoosiin agarsiisuudhaaf jecha maal jedhe ani gooftaa sanbataati jedhamee jira gooftaa guyyaa sanbataati jedhamee jira. Maarqos Wongeel boqonnaa 2:23-26 dubbistee jirta. Ilmi namaa sanbata irratti gooftaadha hin jedhamne ilmi namaa namoonni warra achi jiranu jaratu sanbataaf gooftaadha jedhaman malee Yesuus qofaa miti bar. Innazaa sochim jaratu sanbataaf gooftaadha jedhama Yesuus Kiristoos qofaa miti. Sanbataaf gooftaa ta'e malee siif gooftaa taane baragaraachin laay guyyaa sanbataati guyyaa sanbataa miti. Ati guyyaa sanbataa ta'e isin namadha. Namaaf gooftaa waaqayyummaa namaaf ta'e malee guyyaa sanbataatiif gooftaa ta'e baay'oon ay garmanim garuutuma ta'eyyuu warri biraayyuu gooftaa jedhamaniiru siin jechuu barbaadetaniini. Tambra mul'ata 22 lakkoofsa meeqarratti kan dubbate alfaa fi omeegaa kan jedhu Yesuus Kiristoos alfaa fi omeegaa jedhe abadan Yesuus Kiristoos alfaa na omeegaa altabaalem alfaa na omeegaa altabaalem maaliif jennaani alfaa na omeegaa kan jedhame kan biraati fakkeenyaaf alfaa fi omeegaa kan jedhame Yohaannis raayii mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastee yookaan lakkoofsa afurii kaastee gaafa dubbiste inni alfaa fi omeegaa jedhame eenyu jennaan akkas jechuudhaan nutti hima alfaa omeegaa jedhame ani Yohaannis waldoota kiristaanaa torban kutaa biyya kiristaanaa torban kutaa biyya Asiyaa keessa jiraataniif kana caafuu kootti ayyaana nagaanis waaqayyo isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru bira hafuurota torban teessoo isaa dura jiran bira Yesuus Kiristoos biras isniif haa ta'u jedhe afaan Ingiliffaa fi afaan Giriikii keessatti kiyaa jedha maal jedhe waaqayyo isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru bira kiyaa jedha fi jechuudha. Hafuurota torban teessoo dura jiran bira kiyaa waydammoo fi waydammoo innaa jechuudha. Yesuus Kiristoosifis la Yesuus Kiristoosim jedhee kan inni dubbatu. Kanaaf sadanuu qophaa kan afaan Giriikii keessatti baaseen agarsiisuu danda'a, baaseen isaa agarsiisuu danda'a. Kanaafuuti waaqayyo inni dhufuuf jiruuf inni alfaa fi omeegaa jedhame sun eenyu jennaan inni dhufuuf jiru Yesuus osoo hin taane waaqayyo isa teessoorra taa'u sana jechuudha. Teessoorra inni taa'u sun immoo eenyu akka ta'e sin agarsiisa yeroon bira ga'e jechuudha. Haa ta'uti maal jedhee inni teessoorra taa'u isa miti kan hundumaa danda'u isa miti kan hundumaa danda'u waaqayyo isa abbaa jechuudha. Fakkeenyaaf seeroma boqonnaa 48 lakkoofsa 3 laaluu dandeessa hundumaa kan danda'u jechuudha. Sa'aatii akkanatti hin dhumnee fi Yesuus immoo waa gochuu kan dandeenyu Yohaannis Wongeel boqonnaa 5 lakkoofsa 30 arguu dandeenya.
Agartee alfaaf omeegaan eenyureeyyuu jennaan achumatti lakkoofsa 8 irratti maal jedhaa? Inni alfaa fi omeegaan ana jedhu ani isa waa hundumaa danda'u waa hunda gochuudhaa danda'u alfaa fi omeegaan ana jedhee lakkoofsa 8 irratti dubbata. Yesus waa hundumaa gochuu hin danda'u. Kan bara baraan jiraatu miti Yesus kan jiraatu illee miti alfaa na omeegaa Yesus አይደለም ጭራሽ Yesus faana wal hin argatu jechuudha alfaa fi omeegaa. Sinii galee wal hin argatu. Ishi kan biraa lakkoofsa 21 irratti kan inni dubbate jechuudha. Lakkoofsa 21 irratti kan inni dubbate. Maal jedhe inni teessicharra taa'uu jedhe. Inni teessorra taa'u eenyu jennaani inni teessorra taa'u Waaqayyo abbaadha malee Yesuus miti. Waaqayyo abbaadha malee Yesuus miti. Maal jedha? Fakkeenyaaf Yohaannis Raaj ምዕራፍ 5 ላይ ከሽማግሌዎችም አንዱ ጃርሶታ ከሳኒ ቶኮ አታልቅስ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነ አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋል ጀደ መጽሐፍ ሰነ ከናዘረ እምቦሂኒቲ መጽሐፍ ሰነ ከንድሪሱ eenyu ጀናን ወረ ሌንጫ ወረ ይሁዶታ ከሳ ከንቴዳ ጀደን አገፈዳ ስሪቲ ሰምቦደው ሰባቱን ማተምም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ ማተመረት ሩኩተም ቶርባ ከበኖፌ ሙአቴ ጅራ ጀደ eenyutu inni sanyii daawit keessa sanyii yahudaa keessatti leencichi bahu jechuudha. Samboodde maargoo lakkoofsa irratti bazuufaanuuna ba'araattu anbassoch teessoo sanaa fi anbassoota afur leencota afur gidduu sana makaakal kashimaagilochi makaakal jaarsota walakkaas የታረደ በግ እንደታረደ በግ jechuun akka hoolaa qalame kan fakkaatu qomoo ayyoo dhaabbateen argeen ilaal. Isa teessorra taa'uu fi jaarsota gidduu fi warra kaan gidduu kan jiru eenyu kan hoolaa qalamu fakkaatu jira jedhe. Inni eenyudha? Yesuus hoolaa qalamu kan fakkaatu. Inni teessorra hin jiru. Eessa jira ree? Gidduu teessoof gidduu jaarsotaa jira jechuudha. Sanbooddee maal jedhe? Achi dhaabbateen argee jedhe. Sabaattum ቀንዶች ሰባት አይኖች ነበሩት. warri torban sun immoo gaanfa torba qabu ture jedhe warri torban sun jechuudha. እርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው jedhe. warri ergaman ergamoota torbadhaa jedhe ilaali. Kanaaf eenyu Yesuus hafe inni teessorra taa'afe itti aansee lakkoofsa torbarratti maal jedhe maxxitoom jedhe eenyutu baguu maxxitoo hoolaan sun dhufee maal godhe dhufee bazuufaanu ላይ ከተቀመጠ isa teessorra taa'ee jiru sanaaf kan teessorra taa'ee jiru Waaqayyoodha Yesuus hoolichadha dhufee maal godhe bazuufaanu ላይ ከተቀመጠ ከዛ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደ isa teessorra taa'urraati Yesuus dhufee maal godhe መጽሐፍ harkaa fuudhee jedhe kanaafu inni Yohaannis Raaj boqonnaa 21 inni teessorra taa'u ani alfaa fi omeegaadha Waaqayyo ofiin jedhe kan jedhu Yesuus miti inni teessorra taa'aa jiru eenyure Waaqayyo abbaa isin jettan sanatu taa'e Yesuus immoo isa teessoo sana bira dhaabbataa jiru hoolicha isa dhufee isa teessorra jiru sanaati matsaaficha fuudhedha malee Yesuus Kiristoos miti jechuudha. Kabiraati Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti Waaqayyo ofiin jedheeraadha. Ibroota namni tsaafeen beekamu Ibroota tsaafame kana iyyuu isa hatanii beektu faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 6 hatamee fideeti wanni keessa waraabbii keessa kaamee fidamee as kaa'ame malee la Yesuus Kiristoos miti Waaqayyo kan jedhame. Faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 6 fidamee Waaqayyo kan jedhame chirraatti fidee kan kaa'ame malee Yesuus Kiristoos miti jechuu kan dubbate. Tole utuma Yesuus dubbatee dhame iyyuu Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha bara durii karaa nabiyootaatiin ergaa koo dabarsataa ture har'a immoo karaa ilma kootiin dabarfadha jedhee afaan isaatiin dubbataa ture jechuudha. Waliigallee kanaafuuti Yesuus Kiristoos ilaallatu namni Ibroota tsaafe akkee faarfannaa keessaa fidee as keessa dukka godhee isiniif kaa'e malee Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti jechuudha. Kan biraa Phexros Waaqa jedhee jedhe. Phexros Waaqayyo bakka jedhe irratti Adoon jedha. Adonai jedhu gooftaa kan jedhu Adoon akkuma warri kaan Waaqayyo jedhamani Waaqayyo jedha malee wanni miti. Kabira Yohaannis tokko kan yeroo hundumaatti wanni jechaaru jalqaba sagalee ture sagalee Waaqayyo bira ture sagalichis Waaqayyo ture ilaal. Lakkoofsa 3 irratti sagalichi wanta hundumaa isaan teessa malee wanti ta'e tokko hin jiru. Lakkoofsa 10 irratti ሁሉም በእርሱ ሆነ isa jedhu sun eenyu jennaan sagaleen sun maal ta'e foon uffatee nu gidduutti argameedha. Sagaleen foon uffatee si gidduutti argame sun Waaqayyo foon uffatee na gidduutti argame jechaadha. Yesuus miti inni waa'ee sagalee haasa'aa jira. Lakki Waaqayyo sagalee uffatee argame jennaan sagaleen akkamitti akka nama ta'e booddee nu agarsiise yeroo gaaffiif deebiidha jechuudha. Yaasayina. Kan biraa Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa irratti በጣም የሚያስቅና የሚገርም ነው. ሸከነቱን ደብሲ yeroon kootu natti dhumu baate. Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irra kan jiru jechuudha. Akkana jedha.
ዋንን ይፈደ ባኢነማ ኮልፊሲሳ አባቶችም ለነርሱ ናቸው ከእነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ የዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። ኢየሱስ የተባረከ ከሁሉም በላይ የሆነ አይደለም። ማን ነው ታዲያ? አባቶችም የሚለው አብርሃምና ያዕቆብ የሞቶ ለነርሱ ናቸው ከንጀር እስራኤሎታፍ ጀቹዳ ከእነርሱም ከደሞ ከአብርሃምና ከይስሐቅ የተላከ ኢየሱስ ክርስቶስ የተስፋ ቃል መሆኑን እየተናገረ ነው። ፈከኛ ጀቹዳ ማልጀራ በቆና ቁረሰዲ ለኮፍሰ ዲግደሚ ሰዲ ረቲ ማልጀራ ከዚህም ሰው ዘር እግዚአብሔር እንደ ተስፋ ቃሉ ለእስራኤል መድኃኒት እርሱም ኢየሱስ ላከ አከ አብደቺ ሰተ ወረ እስራኤል ወረታቲ ኢን ማለርጌ ነብይ ኤርጌ ጀደ ኢሰስላ ዋዳ ገላ ጅሩ ጀቹራ ሆሴ በቆና ኩዳለማ ለኮርሳ ሰዲፊ አመሸኒት ጅሩ ማል ጀዳ ዮ እርሱም ከንጀሩ ኢየሱስም ጀደ በቃ ከነተ የኙ ፈከ ጀደ ኑቲ ማጀቹራ በማህፀን ውስጥ ወንድሙን በተረከዙ ያዘው በጎልማስነቱም ጊዜ ከአምላክ ጋር ታገለ ከመላእኩም ጋር ታግሎ አሸነፈ አለቀሰም ለመነው በቤቴል አገኘው በዚያም ከኛ ጋር ተናገረ ጀደ ለኮርሰ ድረት እርሱም የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው ጀደ እኙ ሰራዊት አምላክ ያዕቆብ ከመላእክት ፋነው ወልውን ተደ እርሱም ዋንጀደፍ ያዕቆብ ጀቹራ ስለዚህ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ እርሱም የተባለ ለኢየሱስ ነው ከተባለ እዚች